Yoo namoonni dhufanii akka milkaa'an jirre natti mana maala kan jedhuun beektaa? Tasumaa harkan kennu. Milkaa'inni battalatti kan argamu miti jedhaan. Namoonni baay'een cimna kee dhiisanii dogoggora kee irratti xiyyeeffatu ta'a. Namoonni baay'een si honnachisuu dhiisanii akka ati milkaa'uu dandeenye si odeessu ta'a. Garuu milkaa'inni battalatti kan argamu otoo hin taane shaakala walitti fufanii yaaluudhaan argamuudha. Hiriyoota kee waliin ta'i, maatii kee wajjiniin ta'i, obboloota kee wajjiniinis ta'i, hawaasa keessa jirtu wajjiniinis ta'i. Garuu akka isaan waa'ee mul'ata keetii irratti yaada dogoggoraa kennan hin eeyyaminiif. Ati si qofa. Mul'ata kee kan milkeessuu danda'u namoota biraa otoo hin taane siif si qofa. Mul'ati namoota baay'ee jecha namootaa ati milkaa'uu hin dandeessu jedhuun sakaalamee hafa. Namoonni baay'een yaada dogoggoraa namoota biroo dhaga'uun ulfa mul'ata isaanii ofirraa baasu. Garuu milkaa'ina mul'ata keetii kan murteessu jecha namoota biraa otoo hin taane ilaalcha ati mul'ata keetiif qabdudha. Galma mul'ata kootii nan ga'a jettee amannaan hin geessa. Yoo ani milkaa'uu danda'u jettees akkasuma. Kanaaf yeroo hundumaa ani milkaa'uu danda'a jedhee ofitti dubbadhu. Seenaan Henry Ford beektaa? Makiinaan bara sana hin jiru ture. Garuu Henry Ford bara makiinaan Veetiin hin jirre keessa taa'ee makiinaan Veetii sammuu isaa keessatti arge. Namoonni baay'een kun ta'uu hin danda'u jedhanii ittiin mormaa turani. Inni garuu oduu namoota kanaatiif gurra hin laanne. Mul'ata isaa milkeessuu akka danda'u beeka ture. Dhumarrattis milkaa'inaan mul'ata isaa goolabe. Toomaas Edisoniin beektaa? Namoota hundumaa dura bara addunyaan dukkanoofte turte sammuu isaa keessatti ibsaa arge. Isa arge kanas gara hojiitti jijjiire. Galmi Toomaas Edison ibsaa addunyaa kanaaf gumaachuu ture. Garuu jechi barsiisaan isaa yeroo mucummaa isaatii ittiin jedhe Toomaasiin karaa irra naamne. Namoonni tasumaas fudhachuu dhiisuu danda'u. Namoonni si xiqqoosuu danda'u. Namoonni cimina keessa guddaa dhiisanii dadhabina kee irratti xiyyeeffachuu danda'u. Iji namoota baay'ee limmoo ilaaluu dhiisee qaawwaa limmoo kan kirriin keessa darbu irratti xiyyeeffachuu danda'a. Cimina keessa akka limmoo guddatu dhiisanii dadhabina keessa akka qaawwaa limmoo dhiphatu ilaaluu danda'u. Oduu namootaatiif gurra hin laatin. Ati milkaa'uu dandeessa.